Akkam nagaa jirtu sagantaa kana kan hin qopheesse isinii dhiyeessu Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Yaala Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan saabskiraayib gochuun dagatiina. Barnoota ani amma isinii qabadhee jiru nyaata daa'immanii kan umurii ji'a 6 hanga waggaa 1 jiran ilaalchisee hubannoo maatiif qophaa'een isinii qabadhee jira. Hanga dhumaatti hordofaa. Gaaffiif yaada qabaattan koomentii jala naa kaa'aa. Hiriyoota keessan daa'imman qabanis chaanalii kana feeruun akka isaan hordofan taasisa. Akka waliigalaatti hanga ji'a 6tti aannan harma haadhaa daa'imaaf gahaadha. Aannan harma haadhaa daa'imman umuriin isaanii ji'a 6 gadi ta'eef waan hundaa qaba. Kan inni hin qabne waan tokkittii qofaadha. Innis immoo vaayitaamin D dha. Vaayitaamin D kana immoo daa'imman akka ifa aduutti ba'an goone yookaan ganama caama ifa aduutti baasne akka isaan vaayitaamin D argatan gochuu dandeenya. Kanaan alatti daa'imman hanga ji'a 6tti wanta barbaachisu hundumaa qabaaf jechuudha aannan harma haadhaa. Gahaa qofa osoo hin ta'in barbaachisaa fi wanti isa gitu kan hin jirredha. Kan akka aannan harma haadhaa eessa hin jiru jechuudha ji'a 6 jalqaba. Kana maaliif hin kaasuu barbaade haadholiin tokko mucaa koftariitii aannan daakuu yookaan aannan foormulaa gaariidha ta'a dariitiin jabeessataa maaloodha ta'a namni kan jedhantu jira. Kun sirrii akka hin taanee fi kan akka harma haadhaa hin jiru jechuudha hanga ji'a 6tti. Ji'a 6 booda garuu aannan harma haadhaa qofaa isaa gahaa miti. Guddina qaama isaaniif annisaaf akkasumas immoo dhibeewwan adda addaa ofirraa ittisuuf aannan harma haadhaa qofaan gahaa miti jechuudha. Kana malees garaachii fi marmaan isaanii nyaata dabalataa eegaluuf qophaa'aa waan ta'eef nyaata dabalataa eegalchiisuun barbaachisaadha jechuudha naannoo ji'a 6. Akkasumas nyaata dabalataa waliin harma haadhaa hanga waggaa 2 toosisuun ni fayyada, baay'ees barbaachisaadha. Nyaata dabalataan jalqabaa hanga waggaa 2tti aannan harma haadhaatti fuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu daa'imman ji'a 5 fixanii ji'a 6ffaa yeroo seenan harma haadhaa dabalata nyaata eegaluu qabu. Harma haadhaan dabalata. Maatiin tokko ji'a 6 yeroo innu ji'a 6 fixee torbeeffaa qabatu fa'aatti fakkaata. Akkas osoo hin ta'in daa'imman ji'a 5 fixanii gaafa 6ffaa qabatan nyaata dabalataa jalqabuu danda'u jechuudha. Ji'a 5 fixanii gaafa 6ffaa jalqaban. Nyaanni dabalataa yeroo sirrii ta'etti eegalamuu qaba. Naannoo ji'a 6 jechuudha. Ji'a 5 fixanii 6ffaatti. Akkasumas immoo hanga barbaachisaa fi wantoota barbaachisoo of keessaa qabaachuu qaba. Kaarboohayidireetii, pirootiinii, faatii, mineraalota fi vaayitaaminota adda addaa of keessaa qabaachuu qaba vaayiraayitiidhaan jechuudha. Akkasumas immoo qulqullinaan qophaa'ee qulqullinaan kaa'amee harkaa fi meeshaa qulqulluu ta'een kennamuufii qaba jechuudha. Daa'imman naannoo ji'a 6 hanga waggaa 1tti dhibeewwan sasalphaa hin danda'anii maaliif kun egaa sababa mataasaa qaba. Tokko ittisoon haadhaa daa'imatti darbu naannoo ji'a 6 qaama isaa keessaa dhufa antiboodii kan jedhamu daa'imni sa'aatii sana ofiisaa oomishuudhaan eegaluuf akkasumas immoo nyaata dabalataa yeroo jalqaban kana tarii xiqqoo faalameedha taanaan ittisoon qaama isaanii gad bu'aa ta'eef salphaatti dhibeef saaxilamu waan ta'eef qulqullinni isaa eegamuu qaba. Haala sirrii ta'een taa'uu qaba. Harkaaf meeshaa qulqulluudhaan dhiyaachuufii qaba jechuudha. Nyaata dabalataa yeroo jalqabsiifnu nyaata gosa tokko tilmaamaan guyyaa 5f guyyaan irra deddeebiin eegalsiisuu qabna. Fakkeenyaaf nyaata tokko irra jalqabsiisneera taanaan jalqaba xiqqoo ishee kenna sa'aatii booda xiqqoo itti daballee kenna booris akkasuma kontiineeslii guyyaa 3 hanga guyyaa 5f nyaata tokko kennine nyaanni sun daa'ima koo tasmaameera kan jedhu yookaan daa'ima koof mijateera kan jedhu adda baasuu qabna jechuudha. Nyaata jalqabe sana guyyaa 5 jalqabe sanatti mallattoolee nyaanni sifaa'uu diduu kanaan dura kaaseen ture maadha mallattoon allerjii nyaataa yookaan nyaata sifaa'uu diduu kan jedhu jira. Nyaata jalqabee daa'imni sun guyyaa 5 keessatti mallattoo sifaa'uu diduu nyaataan qabu taanaan nyaaticha itti fufaa nyaata biraa dabalataa eegalchiisuun barbaachisaadha. Kan jalqabe itti fufaa haa ta'u malee haaraa jalqabuu qaba jechuudha guyyaa 5 booda. Guyyaa 5 keessatti dafnee walirratti jalqabsiisne tariitii yoo daa'imni mallattoo sifaa'uu diduu nyaataa godhatee kamta akka kana fideen beeku waan ta'eef kontiineeslii guyyaa 3 hanga guyyaa 5tti nyaatuma tokko kennuun ilaaluu qabna. Nyaata sanatti fufaa immoo haaraa jalqabna jechuudha guyyaa 5 booda. Nyaata yeroo hedduu daa'imman jalqaba irratti hedduu jaallatan gaarii ta'an keessaa beekamoon kanneen akka muuzii, kanneen akka avokaadoo fi dinnichadha. Haati tokko yeroo ta'e gaaffii ta'e na gaafattee innis gaaffii maal jedhudha? Otoo sidha ta'ee otoo mucaa keedhatee guyyaa jalqabaa fallaana jalqabaa daa'imni gaafa ji'a 5 fixee jeeffaa jalqabu maal afaan keessaa maal kennita kan jedhudha.
Deebiin koos maal ture? Guyyaa jalqabaa ji'a 5 fixee gaafa jeeffaatti darbu fallaanaan murmuree yookaan xixiqqeessee daakuun muuzii yookaan avokaadoo yookaan dinnichaan afaan kan jiru. Haa ta'u malee muuzii avokaadoo dinnichi kun baay'ee gaariidha. Amala alerjii fiduun qabanii, amala tasa gara ujummoo qilleensaa seenuun qabanii, akkasumas immoo amala gogiinsa garaa fiduun qabanii. Kanaaf wantoonni kun dura kennaman gaariidha jechuudha. Jalqaba garuu kan nu kennu xiqqoo ta'uu qaba. Akkasumas kanneen akka aajaa, muuqii yookaan marqaa akkasumas wantoota kana fakkaatan eegalsiisuun ni danda'ama guyyaa jalqabaa. Haa ta'u malee akkuma silaa jenne nyaata jalqabaa irra jalqabsiisne tokko guyyaa 3 hanga guyyaa 5tti continuously isuma kennina. Xixiqqeessine. Guyyaa 5 keessatti mallattoon sifaawuu diduu nyaataa hin jiru taanaan isa jalqabne kanatti fufaa aaraa tokkoon biraas jalqabsiisne jechuudha. Overlap goone. Nyaata alerjii fiduu danda'an kanneen akka buphaa yookaan hanqaaquu, ocholoonii fi aannan loonii gara boodaarra jalqabsiisuutu gaariidha. Haa ta'u malee qorannoon si'aana maal jedhaa jira rakkoo hin qabu jalqabuu danda'udha. Garuu akka dhuunfaatti akka yaada dhuunfaa kootti nyaatonni kun tariitii amala alerjii nyaataa fiduu waan danda'aniif tarii daa'imni tokko gaafa killee yookaan buphaa nyaatu yoo ol deebise yookaan yoo haqqise yoo qaamni isaa of hooksise maatiin irrifatu waan ta'eef hinna waan ta'eef gad biraa jalqabsiisuu sodaachuu waan danda'aniif warreen alerjii nyaataa fiduu danda'an kana gara boodaarra jalqabsiisuun baay'ee gaariidha jechuudha. Gara boodaarra jennu kanneen kaan erga jalqabee booda naannoo ji'a 7 jalqabuun ni danda'ama jechuudha. Guyyaa muraasa jalqabaa fallaana osoo hin ta'in yookaan maankiyaa osoo hin ta'in qubaan afaan kaa'uutu gaariidha. Guyyaa muraasa jalqabaa maankiyaa yookaan fallaana fayyadamoo osoo hin ta'in qubaan afaan kaa'uutu gaariidha. Kunis sababa mataasaa qaba. Sababni isaas qubni maankiyaa yookaan fallaanarra afaan kaa'uuf ni mijata lallaafaa waan ta'eef akkasumas immoo nyaatni nuti afaan kaa'uuf jennu dilallaa'aa yookaan ho'aa akka hin taane adda baasuuf qubni ni fayyada jechuudha. Tariitii ho'aa ta'uu danda'a, tariitii dilallaa'aa ta'uu danda'a. Tariitii daa'immaniif mijachuu danda'a waan ta'eef dilallaa'aa waan ta'eef tarii quba keenyaan cheeggoone quba keenyaan tuqne afaan keenya jechuudha. Erga qubaan fuune yookaan nyaata sana tuqnee booda hidhii isaaniirra keenya. Daa'imni yoo nyaata sana jaallateera ta'e quba keenya sana hodhuu eegala yookaan gara keessatti fudhachuu eegala. Yoo jibban ammoo fuula isaanii jijjiiruun ni deebisuu ni tufuu jechuudha. Kan nuti dagachuu hin qabne dura kana yookaan yeroo nyaata dabalataa jalqabsiisnu nyaata barsiisuufidha malee nyaata sana nyaatanii akka quufaniif miti jechuudha. Yeroo duraa nyaata barsiisuufidha malee nyaata sana nyaatanii akka isaan quufanii oolaniif miti. Harma hoosisuun itti fufa. Kanaaf xiqqoodha kan jalqabsiisuu qabnu. Kanaafuu suuta hanga isaaf furdina isaa dabalaa deemuu fi fallaana fayyadamuu eegale. Jalqaba xiqqoodha akkasumas baay'ee lallaafaa ta'uu qaba. Akkasumas immoo deeyilii kwaantitii isaa yeroodhaan dabala akkasumas immoo xiqqoo furdisaa deemna jechuudha. Sanaa booda quba keenya dhiisnee gara fallaanaatti jijjiirraa jechuudha. Nyaata dabalataa kana kan kennu yeroo isaan beela'an osoo ta'e gaariidha. Erga isaan harmaadhaa hodhanii quufanii osoo hin ta'in jalqaba yeroo isaan beela'an dursinee nyaata dabalataa kana kennee fi sanaa booddee immoo irratti aannan harmaadhaa hoosisuutu gaariidha. Harmaadhaa hoosisuuf nyaata nyaachisuu gidduu akkas daqiiqaan 31 osoo jiraate gaariidha jechuudha. Kanaan ala garuu aannan harmaadhaa dura argannaa nyaata sana nyaachuu diduu waan danda'aniif yeroo isaan beela'anitti afaan kaa'u. Akkasumas gara jalqabaa nyaata ta'e guyyaa ta'e sirriitti fudhatu guyyaa biraa immoo xiqqooma nyaachuu danda'u. Nyaata baay'ee guyyaa muraasaaf baay'ee jaallatan tokko guyyaa muraasaa booddee immoo diduu danda'u jechuudha. Kun amala daa'immaniidha malee waan jibbaniif miti waan ta'eef hin jibbanii jennee dhiisuu hin qabnu jechuudha. Guyyaa biraa immoo yoo deebisnee kennine sirriitti nyaachuu danda'u jechuudha. Daa'imman nyaachisuun obsa kan barbaaduu fi kan yeroo fudhatu waan ta'eef yeroo ariifatan irratti nyaata dabalataa shaakalsiisuun gaarii miti. Yeroo ariifataa jiru irratti nyaata dabalataa shaakalsiisuun gaarii miti. Yeroo fudhatanii obsa fudhatanii daa'imni tuttufaa nyaataa gidduu deebi'ee mallattoo adda addaa mul'isaa nyaata waan ta'eef obsa barbaadaa yeroo fudhatanii jalqabsiisuu gaafata jechuudha. Ji'a muraasa jalqabaa daa'imman nyaata jalqaban nyaata wantoota garaagaraa irraa qophaa'e walitti makuun kennuufiin gaarii miti. Sababni isaas yoo nyaatni sun isaaniif mijachuu dide nyaata kamtu achi keessaa akka wanta kana fide adda baasanii beekuun waan rakkisuuf ji'a tokko ji'a lama jalqabaa nyaata gosa tokko qofaatti kennuutu gaariidha jechuudha. Ji'a tokko ji'a lama jalqabaa nyaata hedduu erga isaan baranii booda garuu walitti maknee kennuuf ni dandeenya. Ji'a jalqabaa nyaata hedduu walitti maknee yoo kenneef tariitii daa'imni mallattoo sifaa'uu diduu nyaataa mul'ise alerjii nyaataa mul'ise
sana keessaa kamtu akka fide adda hin baasin waan afnuuf nu rakkisa jechuudha. Akkasumas nyaata tokko jaallatan jennee yeroo hundaa kennuufiin akka isaan nuffanii didan waan taasisuuf yeroo hundaa continuously nyaata tokko kennuuf hin qabu. Daa'imni kun kana nyaata waan ta'eef kanumaan kennaa fedhanii kana jaallatanii yeroo hundaa continuously itti dhiyeessuun akka isaan nuffan taasisa. Kun immoo akka isaan yeroo ta'e booda didanii jibban taasisa jechuudha. Nyaata daa'immanitti amma danda'ame ashaboof sukkaara baay'isuun gaarii miti. Ijoollummaatti nyaata akkasii nyaannaan yookaan mi'eeffannaan nyaata ashaboof sukkaara hedduu qabu. Booda kan akkasii malee nyaannu jedhanii ni rakkisu jechuudha. Nyaata mi'aawaa ta'e qofa nyaachuu barbaadu jechuudha. Nyaata ashaboof sukkaara hedduu qabu nyaachuun ammoo fayyummaafis gaarii miti. Dhandhama qofaa osoo hin ta'in fayyummaafillee gaarii miti jechuudha. Kanaafuu nyaata daa'immaniif qopheessunutti amma danda'ametti ashaboof sukkaara itti baay'isuu yookaan itti dabaluun baay'ee gaarii miti jechuudha. Yeroo ammaa kana haadholiin hedduun yeroo nyaata dabalataa daa'imman isaaniif qopheessan yookaan jalqabsiisan kanneen warshaa seenuun samsamanii yookaan ashagamanii mi'aawaa ta'anii dhandhama gaarii godhatanii akkasumas immoo halluu bareedaa qabaatanii qophaa'an filachuu baay'isaa jiru. Kun immoo dhandhamni daa'imman dhandhama nyaata uumamaaf qaban akka isaan osoo hin bariin hafanii dhandhama nyaata warshaatti bahu qofa akka isaan mi'eeffatan taasisa jechuudha. Kun immoo jireenya isaanii gara boodaatti illee wantoota akkasii akka jaallatan isaan taasisuun sirna nyaata fayyaalessa akka hin bariin hafan waan taasisuuf amma danda'ametti daa'immaniif nyaata manatti qophaa'e kennuudha malee nyaata warshaatii samsamanii yookaan mi'aawanii yookaan dhandhama gaarii halluu gaarii godhatanii ba'an sana jalqabsiisuun baay'ee hin gorfamu jechuudha. Nyaata manatti qophaa'an dhandhama nyaataa oriijinaal ta'e kan qaban kennuufiitu gaariidha. Kanneen ashagamanii yookaan samsamanii gurguraman kennuufiif irra daa'immaniif. Daa'imman akka dhandhama uumamaa nyaatni qabu shaakalanii guddatan taasisuuf immoo yeroon itti daa'imman nyaata dabalataa itti eegalsiisnu yeroo deebi'ee hin argamnedha. Beeziitii murteessa jechuudha. Jalqaba murteessa. Jalqaba nyaata manatti qophaa'e nyaata fireesh ta'e nyaata oriijinaalii nyaatan dhandhama nyaataa uumamaa baruu sanuma jaallatanii hafu. Nyaata warshaatti qophaa'e immoo nyaata mi'aawaa ta'e yoo baran immoo sana malee nyaatan jechuudha. Kanaaf yeroo nuti nyaata dabalataatti eegalsiisnu yeroo baay'ee murteessaa ta'edha. Akka daa'imman dhandhama uumamaa nyaatni qabu shaakalanii guddatan taasisuuf. Dhumarratti egaa kun naannoo amma akkuma sila jennee nyaata allerjii fidan kanneen akka hanqaaquu yookaan buphaa kanneen akka aannan loonii kanneen akka wantoota loozii yookaan ocholoonii qaban kanneen kana fakkaatan naannoo ji'a 8 ji'a 9 booda osoo jalqabanii gaarii dhanneerra hanga naannoo ji'a 8 ji'a 9tti daa'imman nyaata hedduu ni jalqabu. Almost nyaata mana keenya keessa jiru hedduu ni jalqabu. Sanaa booddee walitti maknee kennuufii dandeenya akkasumas immoo kennuufiis qabna. Yeroo qopheessinu naannoo ji'a 9 wantoota yaaduu qabnu. Tokko nyaata kamti guddina qaama isaaniif yookaan guddina qaamaaf sammuuf fayyada. Nyaata kamti immoo ho'aaf annisaa isaaniif kennuuf fayyada. Nyaata kamti immoo kan dhukkuba adda addaatti isa kan jedhanidha. Jalqaba nyaata jalqabsiisuuf kennina. Sanaa booddee immoo nyaanni sun walakkaansaa guddina qaamaaf sammuuf fayyada. Walakkaansaa qaamaaf ho'a isaanii yookaan ho'ina qaamaa kennuuf fayyada. Kanneen kaan immoo dhukkuba adda addaa daa'imman irraa ittisuuf fayyadu. Nyaata guddina qaamaaf sammuuf fayyadan kanneen akka bu'aa beeyladootaa yookaan kanneen beeyladoota irraa argaman kanneen akka lukkuu, buphaa, foon, qurxummii wanti beeyladoota irraa argaman hedduun guddina qaamaaf sammuuf ni fayyadu. Akkasumas kanneen guwaafarra jedhaman isaan kunis guddina qaamaaf sammuutiif ni fayyadu. Akkasumas immoo nyaanni ho'ina qaamaa daa'immaniif kennuuf fayyadan kanneen akka midhaan, dhadhaaf zayitiidha. Kanneen immoo daa'imman irraa dhukkuba ittisan muduraalee fi kuduraaleedha jechuudha. So daa'imman gosa sadan kana hunda argachuu qabu. Walitti maknee yookaan guyyaa garaa garaatti gosa sadan kana kanneen guddina qaamaaf sammuuf fayyadan, kanneen ho'ina annisaa daa'immaniif kennan, kanneen dhukkuba daa'imman irraa ittisan gosa sadan keessaa yoo argatanii gaariidha jechuudha. Kanaaf barnoota nama qabadhee jiru akka kanaattidha. Gaaffii yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa hin mari'annaa. Kun egaa gabaabbatee barnoota maatiif dhiyaatedha. Waa'een sirna nyaata daa'immanii bal'aadha. Gad fageenyaan dubbisuunis ni danda'ama jechuudha. Turtii gaarii.